Suma jalachun Rufa bohar city Suma jalachun Rufa bohar city Odo arkahin kufne Ya dafsir kifti Suma jalachun Rufa bohar city Suma jalachun Rufa bohar city Odo arkahin kufne Ya dafsir kifti Gama Rittaattiin deebi'a. Rittaan gaa ogummaan isaatis gaa haasawanii hin xumurre. Rittaa fi daarektarummaan hoomee akkamii? Hello gaa daarektingii koorsiiwwan tokko afaanin bare yuunivarsiitii keessatti. Poetarii fi daarektingii akka carraate argadheen jira. San caalaa ammootu hawaasuma keessatti bultee ooltu kanatu sirbuun sun sanuma fidee dhufa. Gochatti jijjiirta waan ta'eef sirboota dhufan amma danda'amaateetti waan baradhee fi waan hawaasa keessatti argu waan guyyaa guyyaadhaan anaaf si gidduutti uumamu san gara daarektingiitti jijjiiruudhaaf nan yaala. Kabiraa editingiif kaameraas yeroo waggaa tokko as ofii kiyyaafan hojjechaa jira. Egaa waa akkasii maal seete al tokko biddeenis ittoos osoo heelan hojjette naa wayyaamma heelan amma ittoo hojjettee muhaddin orsan badii biddeen alaati hamma naa fidu namni tokko ta'e tokko waa hunda osoo hojjete osoo hin baay'atiin gaarii taa'ee waan yaaduuf kaameraa namni biraa gaafa naa waraabee ani editingii isaa hojjedhu xinnoo akkaataan itti barbaadu san kompiitara sanatti nan dhawaan ta'eef isumaaf jedheetiin kallattiidhaan aartii Oromoo amma jalqabame kana burree akka hin taaneef hamma danda'amaa ta'etti akka dargaggummaa kiyyaatitti waanan sirba san irratti daarektingii naa dhufu san ofii kiyyaaf akka waraabu jedhee hojii kanaatitti seenee kanaafuu daarektingiin waanuma hawaasa keessatti argitu san gochaan sirba san keessatti galchita waan ta'eef sirbi caalmaatti daarektingii qabu natti tola. Sirboota koo amma isatu editingii hojjete. Nama biraattu waraabee akka carraa ta'ee naa sana inni chistaa ture. Tujaaree chuusaa. Amma kaameraa 5D kana erga bitatee gara biyya keessaa gashee booda ofumaa waraabee waan waraabe sana waan yaadatuufu fideetoo hojjetaa ture. Amma garuu suni dabreera. Ofumaa soo waraabee ofuma editingii hojjeta waan ta'eef waan cimaa hojjetuudhaafis bareeda. Sanaan achi kan na ajaa'ibu sirba hawaatitti kennitti namoonni baay'een yoo editingii hojjetan sirba sana dhaggeeffatanii sochii afaan keetitti walitti fidu. Inni garuu dursee sirba hankii sana qabata. Innaa kaameraa waraabamu hin dhufa ture. Kana yaadadhaan dhufee innaa tokko rifachuu dandeessa kaameraa irratti yookaan innaa waraabamu namni dhufee waan marsuufu waati waan biraatti walaloo kana jetteerta barkan ittaanu walaloo kana hanga siin jedhuutti gaa si yaadachiisu ifumaaf ittoof kenneeti kan hojjetuuti amma numaayyuu ittuu abaaseera waan bareeda hojjetaara ofuun dura gara fiilmii afaan Oromoo keessattis akka seenee isa arguun barbaada beeksisas waan gara kilipii kanatti gara daarektingittis hanga siin loluutitti gaa rifatteet hojjeta taanaan inni sun dhufuu baannan dhaabee dheeratee irrifanne siin jee siin loluu danda'a. Kun hundi maaliif akka hojiin suni bareeduufis. Yeroo ammaa kanatti warri sirban dursanii kan gara ijji isaanii gara riitaatti deemuuf maaliif hojii bareeda waan arganiif hojii bareeda sana duuba immoo dadhabbiin inni godhu waan baay'eedha wanta yeroo qabnu tana keessatti akkana siin jennee lafan goonee. Rita gama keetitti deebi'aa waa'ee keetis baay'ee kaaseeti kan jiru tanaafuu obboleessa isaa qofaatiin miti kan siifis akkasumatti inni naafini mee yeroo ammaan tana gama aartii Oromootiin deebi'aa aartiin Oromoo mee maalirratti argama ija ogeessaatiin yemmuu laaltu. Heelan gaaffii amma kaaftee aartiin keenya maalirra jira kan jedhu kanaafi ciminaa fi hanqina jiru saniin kaafna maaliif weellistoota keenya
buleeyyii ta'an duraan halaalumatti argaati kan nuti waajajaa turre amma garuu duukaa isaanii hordofaa jijjiirama jiru sirriitti arguudhaaf carraa argannee jirra keessa jirra waan ta'eef duraan haalli jirus mijataa waan hin turreef har'a fooyyaa waan ta'eef gama teekinooloojiitiin keenya dursee argamee jira. Gama istiidiyoo kaameraa maaloo addunyaan warra baargama fayyadaman nu harka jira dhugaa dubbachuudhaaf hunda dursee kan argatu kan mul'atu teekinooloojiin aartii Oromoo keessatti namoonni hedduu kan jajan gama kanaan kiliippiiwwan amma baanoo argite qulqullina sagalee istiidiyoon itti hojjetamu argite keenya baay'ee nama ajaa'iba teekinooloojiin garmalee nu harka jira waan ta'eef gama kanaan namni waan duraan dhaga'u qofa osoo hin ta'in waan ijaan argu kanaan sirriitti amana waan ta'eef waan lamaan kana qindeessanii deemuu irratti aartiin Oromoo gama kanaan haala gaarra jireedha yaada. Egaa yeroo baay'ee walaloo fi yeedaloo kanarratti hanqinni kan mul'atu waan haaraa ta'e tokko fidanii dhufu kanarratti dubattaafneerra jechuu baadhus nu hafa. Daarektingiidhaan waan nuti fidaa jirru tanaan dura sirboota gaafa laaltu istiidiyoo qofatti kan isaan sirban weellistoonni keenya buleeyyiin amma garuu daarektingii ajaa'ibaan laaltaa of achi keessatti argataa kiliippii keessatti gama kanaa jijjiirama gaariitu jira walaloo fi yeedaloo irratti keessumattuu walaloo lafee namaa cabsee seenu barreessuu irratti hanqinni hin jira weellisaan tokko osoo sorgoodhaan waa tokko ibse mammaaksaan osoo waa tokko ibse anaaf natti tola. Artistiin kan uummataa waan ta'eef kallattiidhaan heelan akka needhee amma sitti dubbadhu naannessee laalgalootoo jedhee osoo waa dubbadhu natti tola. Artistoonni keenya waa akkasii barreessuu irratti hanqinni hin jiraanneef ijoollee muraasa qofa waa akkasii kan qaban. Artistiin nama siyaasaa irraa adda ta'uu qaba. Nama hojii garaagaraa gaggeessuu irraa adda ta'uu qaba. Jireenyi dhumtisaa dubbiin isaatiin artistiik ta'uu qaba waan ta'eef gama kanaan nu hafa. Haa ta'uutii garuu akka waliigalaatti gaafa laaltu iddoo kaleessa jirurraa hamma tokko tarkaanfatee jira nu hafaan jedha. Hayyamee keekiyyaanoo gaafii tanamee akkamitti ilaala? Gaafiin kun gaafii keekiyyaa qofaa miti gaafii aartistoota Oromoo hunda ta'uu qaba maaliif aartiin fuullee ummataatii jenna yeroo hunda namoonni baay'een itti fayyadamna jecha kana. Maaliif akka ta'es keessi keenya kan beekus jira kan hin beeknes dhaga'ee kan jirus jira. Ani aartiin fuullee ummataati wanti hin jedhuu fi aadaa seenaa fi eenyummaa saba sanii keessatti argata. Sabni tokkos immoo waan kana sadeen qabaachuu qaba waan amma ani jedhu kana. Sabni kana qabu kun immoo namni dhalataa seenaa dalaguu danda'a osoo seenaan dalagin du'uu danda'a ilmi namaa. Maaliif gaafa dhalannu du'aa wajjiniin uumamne waan ta'eef namoonni kaleessa seenaa dalaganii darban har'arratti fakkeenya ta'uu qabu akkanaan beekutti maaliif waan dabreerraa waan dhufu baratta waan ta'eef aartiin keenya kaleessa sirnoota adda addaatiin dhiitamee badee jira kiliippiin qabu walaloo fi yeedaloo qofaan uummata ofii haga danda'ame sanuu dhoksaadhaan hojjetaa turan. Kana yoo siin jedhu waa'ee siyaasaa dubbachuu barbaadee miti. Aartistiin yeroo hundaa uummata akka fakkaachuu qabuudhaan kan dubbachuu barbaade. Yeroo hundaa yoo uummanni isaa gabroonfamu aartistii sun gabroonfamaadha. Garuu qabeenya uummata sanii ta'uu beekee uummata saniif haqa isaa dubbachuu karaa aartii ta'een karaa aartii qabuun weellisaan yookiin immoo gaazexeessaan Riitaan dubbatee jira. Nuti waan dubbannu san beekuu qabna. Sirboonni keenya kiliippii nuti hojjennu irratti gaafa sagalee jalaa balleessinu daarektingiin achirra jiru sun ergaa dabarsuu danda'u qaba. An daarektingii kana hedduu itti hin dhaadadhu malee daarektingii baradheeraan sartifikeetii qaba. Waan kana irratti Riitaa wajjin yeroo baay'ee wal mari'an keekiyyaa waan kana akkana godhuu barbaadeen yaada akkanaatu na harka jira garamitti haa cibsinu waliin jenna yookiin kan isaa san jikseen ani akkana goonedha yookiin kan isaa san hin jabeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf sirboota kiyya keessa qotee bulaa yoo fudhatte gaafa sagalee isaa jalaa balleessitu hojii sun hojii qonnaa ta'u qotee bulaan adeemsa qotee bulaan
keessa dabree callaa argatu ta'u akkanumatti ilaaltee beektu. Daareektingiin sun walaloo fi yeedaloo san caalaa dubbataa jechuudha. Gara hundaanuu akkasumatti yoo itti kan deemnu taate walaloo gaafa barreessinu keessaafuu ani wanti na gargaare jedhee yaadu baradhee sartifikeetii isa fudhachuu caalallee walaloo barreessuu fi daareektingii san sirriitti akka nu hubadhu na taasisa. Maaliif walaloo gaafa barreessitu daareektingii sirba sanii yookiin immoo waan sirba san keessatti mul'achuu danda'u laalati kan barreessitu. Fakkeenyaaf intala diimtuu qalloo rifeensi ishii dudda ga'u jee walaloo gaafan barreessu intala san laalaan barreessan. Intalti sun kiliip irratti akkam ta'uu qabdi. Intala diimtuu san maqaadhaa anas intala gurraatti tarii waan amma aartii qabaachuu qaba jenne kana wal qabsiifne intala diimtuu jecha intala gurraattitti fayyadamuu dandeenya miti. Daareektingii ergaan sirbichaa sokoof sorgoon qabaata taanaan hima dachaadhaan yookiin jecha dachaadhaan hojjetame taanaan intala diimtuu faarsaa gurraattitti fayyadamuu hin dandeenya. Osoo nuun galiin garuu walaloo waan biraa jechaa ergaan sirbichaa yookiin immoo daareektingiin isaa waan biraa kan jiru taanaan sun ta'u. Kana dhaloon irratti hojjechaa jirrasii irratti hojjechaa jirra yoo siin jiru jala mureedhaan. Fakkeenyaaf asuma jira obboleeyyan kiyya riittaan isaa jira waan hedduu keessa harka galfatee wanti inni hojjetuuf dadhabina nu keessa jiru waan arguuf daareektingiin keenya sirrii miti jedhee waan yaadeef daareektingii keessa harka galfata. Walaloon keenya laafee jira haga ergaa dabarsuu qabu dabarsaan jiru waan jiruuf walaloo keessa harka galfata. Kuni maalidha? Dhaloota qubee, dhaloota xiiqii qabatu, dhaloota gadoo uummata kanaa baasuu danda'u keessa akka jirru hubanne hundi keenya waan dandeenyu yoo hojjennee jijjiirre malee ammas jalqabarra jirra. Dorgomsiisaa jirra amma aartii keenya. Eenyu faana dura ofiif wal dorgomaa jirra miti aartistoonni Oromoo. Riittaan kiliippii akkamii hojjetee gaafa jedhan kiliippii riittaa gaafa argu keekiyyaan immoo isarra kan jabaa. Daareektingiinis kiliippiinis uffannaan aadaa maal isa caalaa immoo kan ammayyaa'ee aadaa san of keessatti qabate hojjechuufiin gadoo qabadhaa riittaa caalchisee argamuu qaban. Kiliippii amma ifaan asii reefu yoo sii kaasu sirboota kiyya kana hunda kan caalan hojjechuun barbaadaa siin boodaa jechaa ture. Kuni ejjennoo fi mul'ata isaati akkasumas gadoo qabaachuu isaati kan mul'isu. Dhaloonni kun dhaloota osoo hin beekin gadoo uummata isaa bahaa jirudha. So aartiin bakka fuullee uummata kanaa ta'etti waan bade osoo arginu dogongoruu danda'a nama. Dogongoruu danda'a. Dogongora san immoo sirreessuu qabna. Walitti himuu qabna. Walirraa fudhatuu qabna. Kaleessa sirbi keenya daareektingiin qabu walaloo fi yeedaloo qofa qaba. Kiliippiin qabu kaameraa bareedaan hin jiru. Har'a kaameraa bareedaa bitachuu dandeenya jirra. Kaleessa sirboonni saba biyyattii tana keessa jiranii sirba baaqee tokkichaan uummanni yoo akkasitti mataan naanna'u argita. Sirba tokkicha gaafa sirbamu jechuudha. Isa naxalaa jaamusan gaafa gadhiisan uummata kana osoo addaan hin qoodin yoo sossoosan argina. Siistamni suni haga nuun galinitti sirbuma warra ollaa dhaggeeffataa turre nuti sirboota keenya quban qabnu. Har'arratti garuu uummata Oromootiin sirba saba biraa dhaggeeffadhu jetteen ollummaa laalee akka ollaan wajjin bulu sanitti yoo wal keessa makee dhaggeeffate malee dursa aartii isaatiif kennee jira. Maaliif nutu akka inni dhaggeeffatu gochaa jira. Nutu siistama ormi ittiin hojjetu saffidaa jira. Amma isaanumayyuu isaanuu gara keenya dhufaa jiru. Sirba afaan Oromoo yoo sirban weellisaan afaan biraatiin sirbaa ture sirba afaan Oromoo uffata aadaa Oromoo uffatee sirba afaan Oromoo walaloo ijoollee keenyarraa fuudhee yoo sirbinu argina. Maali kun? Ejjennoo fi tarkaanfii nuti aartii keenya irratti fudhachaa jirrutu isaan akka gara keenya dhufanii aartii keenya hojjetan gochaa jira jechuudha. Kuni jabina keenya hir'ina hin qabnuu miti ammas hin jira itti deemuu qabna. Kana caalaa amma biyyattii tana keessatti sabaa fi sablammii jirtu afaan Oromoo muuziqaa afaan Oromoo dhaggeeffachiisu kiliippii afaan Oromoo kiliippiin Oromiffaa bareedan tokko hojjetame jedhanii haga dubbatanitti gochuu eega dandeenye borummoo addunyaan Afrikaa bira darbine addunyaan kiliippii afaan Oromoo bareedaa jettee akka ishiin dubbattu akka irratti haasa'amu akka dhaggeeffatamu akka gatiin isaa kafalamu uummanni kun aadaan isaa aadaa hiyyummaa hin qabnu nuti aadaa 13-14 qabna godina Oromiyaa keessa gaafa deebitu jechuudha. Aadaan sun hunduu
aadaa hir'ina qabu miti. Aadaa laalameen quufame, aadaa dhaggeeffatameen quufame, aadaa itti shubbifameen quufame. Aadaan kun garuu tokkollee nagammaa addunyaadhaaf haayilaayituma mul'ataa jira. Maa inni kun aadaan kun maal inni jedhanii gaafatan biyya akkanaati saba Oromoo jaamuu jira, aadaa akkanaa qaba jaameetuma dabraa jira. Ta'uun qabu fudhachiisuu danda'uu qabna. Akka Shaakiraan faan Biyoonseen faan tarkaaffii addunyaa kanarratti fudhatanii sirboota isaanii sirba baaqeedhaan addunyaan tuni hoollattu kanatti nutis haga nuu danda'ameen tarkaaffilee akkasiisa fudhachuu danda'u addunyaatti siqsuu internaashinaal gochuudha muuziqaa keenya. Dr. Artist Alii Birraa yoo fudhanne aaduma kana ammayyeessanii meejariiwwan isaa iskeelii isaa jijjiiran iskeelii garagaraa irratti sirbaa dhufanii jiru. Waan san yoo dandeenye sheerirraa godhachuu aadaa keenya kalarii isaa osoo halluu isaa osoo gadi hin dhiisin nutis muuziqaa keenya gara internaashinaal addunyaan akka beektuutti hojjechuu qabnaan jaa kun hir'ina keenya jee waan an amanuuf. Hayyee keekiyya haasaatti baay'isaatti kan jirru daawwattoota TV Harariitii kanaafuu mee jidduutti shikif isaan gooneeti kan walitti dachaanu kanaafuu muuziqaa jidduu buusna jechuu kiyya. Sirba keetii miti kan amma isaan affeerru kan obboleessa keetiiti mee jalqabiitii isaa affeerteetiiti walitti dachaana. Sirba obboleessa kiyya hangafa kiyya si anuuyyuu osoo sirbi isaa jiru sirba kiyya affeeruun qabu. Haa ta'u sirba isaa ofiin soobinii baay'een jaalladha. Ofiin soobinii yoon affeeru siinis miti isaanis miti kan inni jedhu sirbicha baay'ee waan hin jaalladhuuf ergaan isaa baay'ee waan natti toluuf sirba ofiin soobin jedhu kana miidiyaa Harar sirba kana uummata biraan akkanaa ga'u affeereera. Hayyee sagaleedhaan irraan nu jeeti kan isaan affeerroo mee ifaagaa sirba kee kan qoxusuun keenu affeeremee irraan nu jeeti akkam jettanitta? Hayyee bareeda. Ofiin sobiin anaa miti kan sosobdu tajaajiltee suutaan qabu jitu duruuf irraa si baree ati qubaan qabdu adabadhu taa'ee. Aartiin Oromoo maalirra jira? Guddateedha moo guddanneedhaan laalla'u ta'e baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Guddinni laalaa jirru garuu waa lama qabateeti kan ol deemaa dadhabinas ciminas qabateeti kan ol deemaa jiru. Innaa tokko amma innaa mana taa'ee ilaalu nan laalaan baay'ee laala miidiyaadha. Sirboota tokko baay'ee garaana ga'e hanga inni dhumutti kan calliseetuma laalu jiru. Waan garee waan cimaadhaan dhufaa jiru siin san keessa jira jechuudha. Innaa tokko moo sirbichi bareede kilipiin isaa gadi bu'aa ta'a. Yookaan adeemsi daayirektingiin isaa yookaan immoo sirba tokko irratti yaada lamatu qabu. Oromiyaatti yoo osoo jiru mucayyoo bareedduu akkana maal jee dhufa ta'a. Wal dhahee jechuudha inni kun. Nan aara. Aarichi sun immoo mucaan kun hin danda'uudha miti. Aartii keenya keessatti dadhabina isaan arguu waan hin barbaanneef. Akkuma cimee jijjiirama guddaa fidee dhufaa jiru kanatti osoo itti fufeedhe yaada. Garuu warra waan cimaa hojjetes waan jara rakkinaan wal qabatee fidee dhufe sanas lachuu nan dinqisiifadha. Maaliif seeti? Akkuma biyyaatittu ijoolleen Oromoodhaa iddoo itti seentee waa'ee aartiidhaa barattu hin jiru. Kan barumsa nuuf ta'ee hunda keenyaayyuu akka hojjennu nu taasise warreen nu dura carraaqanii iddoo guddaa gaanii sirboota babbareedaa hojjetan. Doktara kabajaa Artist Alii Birraan sirriitti jaaladhaan. Sirboota isaatis sirriitti hin dhaggeeffadhu. Waltajjii irrattu yeroo baay'ee sirboota isaatiin sirbaan. Doktarri kabajaa kun innaan sirba isaa dhaggeeffadhu tokko na bashannansiisa. Lamammoo akkan itti sagalee baasu akkan itti walaluuf jedhaloo jedhu na barsiisaati kan jiru. Osoo isaanuu jiraachuu baatanii osoo sirbootumti isaaniitu jiraachuu baate ifaan sirba isaa hojjetuus hin danda'u gara weellisummaa kanattis dhufuu hin danda'u. Nuti ijoolleen Oromoo hundumti keenyaayyuu rakkina waa uumuudhaan qabnu. Osoo hin baratin
osoo haala itti hojjetamu osoo hin baratin waan akkanatti ajaa'ibsiisaa kan amma miidiyaa gurguddaa qabatee waan bareeda uumaa jiru kun kan akka taskeenya kun osoo baranne immoo maal akka uumamuu danda'u innaa tokko innaa yaadu baay'een ofitti gammada. Nu rakkinni keenya yeroo baay'ee rakkina biizinasiiti yookaan immoo rakkina maallaqaa qofa kan qabnu hundumti keenyaayyuu sanaan achitti rakkina waa kireet gochuu rakkina waa uumuu rakkina walaloof jeedaloo uumuu tokkichi keenya hin qabnu. Isa kana olaaltu rakkinni iddootti barattu hin jirre rakkinni maallaqaa iddootti jirutti rakkinni immoo mana maxxansaa rakkinni sirba hojjete sanirraa waan sirba biraa ittiin si hojjisiisu kabaaste sana kaasii deebisne bakka hin jirretti wanta gurguddaa kana inni argitu jeesti baay'ee si gammachiisa. Jijjiirama guddaatu jira. Guddina guddaatu jira. Garuu warri amma reefu lafaa dhufan kun sirboota warra isaan dura hojjete sirriitti dhaggeeffatanii dhagahuu miti dhaggeeffatuudhaan sirriitti isarraa muuxannoo fudhachuudhaan warra isaan dura hojjete waan isaan gorsan dhaggeeffachuun akka isaan itti hojjetan isaanitti dhiyaachuudhaan isaanirraa muuxannoo argachuudhaan waan ajaa'iba tokko hojjechuu hin danda'amu. Maaliif seeti maallaqatti baastaa itti dadhabdaa rakkinuma muraasan onnaa si harkaa kufe xinnoo nama gaddisiisa. Weellisaan sunis itti deebi'ee hojii biraa hojjechuudhaaf itti ulfaatuu danda'a ta'a. Kanaafuu jijjiiramni jira hin jiru sirriitti jira. Keessattuu yeroo ammaa kana miidiyaa irratti sirboota baay'ee nama gammachiisan kan tanaan dura sirboota keenya miidiyaa biraa irratti hin agarre amma kilippii baay'eedha kan hojjetamee jedaluun isaa bareedaa ergaan isaa bareedaa jedhameetti dubbatamuudhaan kan affeeramaatu jiru. Inni kun nu boonsaati rakkinuma qabnuun wal cinaa dhaabbanneetoo sirriitti waan bareeda akka hojjennuudha kan keessi koos yaadu ifaanis boru kanumatti fufa jechuudha. Jidduudhaan immoo sirba riixadha calqabaa haga dhumaatitti sirriitti hin beeka waan ta'eef baay'een jaaladha. Bakka dhaggeeffattoota keenya sagan kana taanee kanatti dhiyaata isa jedhuun beektan cinaatti takkittumaan fuudhee iddoo bareeda kan kaa'ee sirba isaa dhiisi lakkiin jira isa san xinnoo hidhee isanii san affeera. Egaa si waa'ee sirbicha sanis bal'inaan kan haasofnu tahaa mee sirbicha irraa nuuf weellisiitii weeliloo fi tuluu isaa eenyuuf siif hojjetee daltariinis sumaa weellisaanis sumaa akkamii waa'ee sirbicha sanii. Sirba sani artistii kabajamaaf jaalatamaa Sayyoo Dandanaa Tsaggee Dandanaatu kutaa aasaa barsii isa jalqabaarra jiru kan na hojjete. Kanaaf hiriyoota kee waliin fixinaan jedhe yeroos ifaan hiriyaa kiyya ture keekiyyaa waliin barre keekiyyaatti bilbilaa walaloo hafe akkasumas weellisaa geetuu injira geetuu alamuun baalaa baaboo jedhu sun fiqaaduunis injirti nama 3-4 taanetti isa paartii dhiisii lakkii dhufi sirbichi kan itti beekame kan hojjetame. Sirba san jaalatte? Jaaladhe. Dubartoota sirriitti hirmaachisaa. Ana qofa osoo hin taane egaa daawwattoonni televezyiinii Harariitis egaa haalaan ni jaalatanii. Garuu sirbi sun balaa akkamii fidee dhufe seeti? Erga sirbi sun ba'ee booda cilfaaf maankaan hin dabale. Beeksisatti hojjette. Gaaddii cilfaaf maankaan kun hin dabale. Daayirektiingii isaa yeroon hojjedhu keessumattuu daayirektiingiin hawaasa keessaa fudhatama siin jee kaampaasii keessatti waan qabatamaadhaan waan argu tokko hin jira. Kaampaasii keessatti dargaggoon waanuma xinnoodhaan shimeenet utaaluun kun hin jira. Dubarratti deemaa akkas godhaa namoonni jiran hin jiru. Waa hubachiisuu maddiitti dubarraa namoonni si dhiibanii ati gaafa gara waasan deemtu duuba gaafa filaaltu hin jiru. Ati rakkoon garaagaraa hanga mana barumsaatii ari'amutti hin geessa. Jireenyi ilma namaa hiriyaan ammaa achi keessa jira waan jedhu kaasuu barbaadin. Kan biraa immoo cilfaaf maankaan tokkoffaa ammayyaa'uu qabna. Hanga dakaatitti seennee dubartoota keenya kichinii keessa seennee deeggaruu qabnaadha. Dubartii qofti waa akkasii hojjechuu hin qabdu. Alatti amma yoo barbaadeen hojjettaa yoo nyaachuu baatte haajaa kee waa akkasii jira. Kan biraa immoo yeroon ani galgaleessee dhufu
Imufatti. Eessa turte faanaan jetti kiliipisa irratti. Hubachiisuudhaaf gaafa yaalu nan dhageessu. Kun qabatamaadha dhiirri yeroo mara akkasitti galgaleessi gaafa dhufu haati manaa hin aarti waan ta'eef. Sababan jirree fadhee. Ittimnaan hin ta'u. Maalinni hanga dhakaajitti bu'ee cilfaaf maankaa san fuudhee maayidha hin araarfadhee muuziqaadhaan dhiisi lakkii jechaan hin jira. Hariiroo muuziqaanii fi kiichinii walitti dhufan deeggarsi ani gochuufi qabu. Ishiin illee hanga sanitti seenee kabaja ishiidhaaf qabu hojii sanii ishiidhaaf qabu gaafan itti garsiisu. Paawarii yookaan immoo humna muuziqaan qabduun waasan araarsuu danda'ee jira. Dhumarrattis gaafa nagattee deemtu namni hedduun araarsuudhaaf yaalee hin taaneenaan hanga kaaffeetitti waan namni hin hojjenne hanga barbaadde ammaatti rakkattus cilfaaf maankaa kiisitti baatattee deemtu. Zaati suwaayee kan ishiin araaramte argite hagas maran ishii jaaladhu waan ta'eef biyya alaatti tamma gaafa jaalattu iddoodhuma dirree guddaa irratti uummanni bakka jirutti qubeellaa fuutee akkam gaa'ela kenna fudhattan waan sheemeedhamu kun qaanii waan jiru kun jaalala gamii irraa qaba waan jedhuuf waa akkasii nu fudhatu. Anis akkasitti jaalalli kiyya cilfaa maankaa baadhee deemuudhaaf waan takkanaaf waan salphaadha inni ishiidhaaf jedhee jechaadha. So daayirektingiin akkas ta'uu qabaadha amma danda'amaa ta'etti. Asirratti iddoo cilfaaf maankaa qabatee itti sirbaa maal ta'ee tolu shillaattu inni itti deebinaan kofaltee araaraman sana ummata keessa seentee hafteetti. Innaa karaarra wajjin deemu ijoollee walii hamte mucaa maankaa fi cilfaa qabatee sirbu sana laali jedhu. Inni biroo maalidhaa maaliif akka ta'e hin beeku nu sadee wal fakkaannasa keessattuu waaniif inni. Isin tobbolaarra fakkaata. Yeroo baay'ee innaa karaarra deemu yookaan iddoo wayitiitti konkolaataa keessa yookaan baajaajii maal kan innaa fayyadamu wayitadhaa naan jedhu. Yookaan muuyyuu cilfaa qabatee sirbitu sana kan biraan hojjettu naan jedhu anaan garagashanii. Yeroo baay'ee walitti nu fiduu waan nu fakkeechuu Oromoo waan taaniif dhiigni keenyas tokko waan ta'eef tokkuma nu garuu innaa laalan garuu inni riittadha ani ifaadha. Waan walitti nu fiduutu jira aaddirra jiraachuun keenyas haa ta'u. Iddoo ishee cilfaatti qabate oota na bar mana namaa keessa nuti hin beekne malee namni akkasitti araarame jiraachuu danda'a. Achi booda. Carraa inni uumee jechuu barbaaddeeti. Tokkotu maal ta'e qabatamaadhaan kaasuun barbaachisaa waan ta'eef hoteela wayii keessa dhokadheetumaan seenee baandii wayiitu jira. Namni akka malee taphata. Gaafan seenuudhaa namichi tokko akka tasaa dhugaatuma jira machee haadha manaasaa waliin wal dhabee erga araarame booda gammachuudhaan dhufe fakkaata. Amma gaafuma ani seenu argee biiraa saaxinii tokko fidee dhufe akkatti na beekees hin beeku. Ciisi lakkii waan akkas jedhutti fakkaata aduun waan isaa badaa naan galle haadha manaatii yaate akkas jedheen ofirraa araarfadhee naan jedhe. Sirbichi ciisi lakkii miti dhiisi lakkiidha. Waa hundaafuu lamaan inuu baga sii milkaa'e jee. Wanni guddaan sumaaf milkaa'uudha. Baga sii milkaa'ettee hayyee sirbicha gaa osoo sin sirbisiisni dabru. Yoo namni walirraanfatee yoo jiru kophaatti filatee akka waan namni saamichee yoo sagal nam gareeffatee maali malee mala natti malee na sosobini yonaanis dogongoree narra laalini isin sirbicha ilaala. Akka waan namni saamichi yoo sagal nam gareeffatee maali malee
Yaasona abjuu ganamaa siituna waliin dandama. Siituna waliin dandama. Jaalallee onneerra margoo ijji kabiraa nan argoo. Ijji kabiraa nan argoo. Yaasona abjuu ganamaa siituna waliin dandama. Siituna waliin dandama. Jaalallee onneerra margoo ijji kabiraa nan argoo. Ijji kabiraa nan argoo. Yashuree kiyya shereree kiyya dhangaa jiru isa kaleessa ati yaadattu ana damaasa. Yashuree kiyya shereree kiyya shereree kiyya. Malanatti bi maleen sosobini Yunaanis togongoreen irra laaline. 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 Si jaalata koo garaani si dhoofota akka bishaani ati sila kana fetu kalbiin kan koo adamatu adamatu ayo adamatu. Gargar bahanii imimmaanii jarraa cobaa hin ta'u garaa nama sobaa. Dhiisi lakkii 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 dhiisi lakkii. Yaasona abjuu ganamaa siituna waliin dandama. Siituna waliin dandama. Jaalallee onneerra margoo ijji kabiraa nan argoo. Ijji kabiraa nan argoo. Yaasona abjuu ganamaa siituna waliin dandama. Siituna waliin dandama. Jaalallee onneerra margoo ijji kabiraa nan argoo. Ijji kabiraa nan argoo. Yashuree kiyya shereree kiyya akka namaa osoo hin ta'iini carraan biddeena akka rabbiini. Yashuree kiyya shereree kiyya shereree kiyya. Dhisiyaatu baratoo jaalala nu wayyaa kan waliin abuukanee jedhee garaan kiyya. Dhisiyaatu baratoo jaalala nu wayyaa kan waliin abuukanee jedhee garaan kiyya. Dhisiyaatu baratoo jaalala nu wayyaa kan waliin abuukanee jedhee garaan kiyya. Dhisiyaatu baratoo jaalala nu wayyaa kan waliin abuukanee jedhee garaan kiyya. Si jaalata koo garaani si dhoofota akka bishaani ati sila kana fetu kalbiin kan koo adamatu adamatu ayo adamatu. Summa jaalachuun dhufa bohaarsiti. Summa jaalachuun dhufa bohaarsiti. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkifti. Summa jaalachuun dhufa bohaarsiti. Summa jaalachuun dhufa bohaarsiti. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkifti.